Haleellaa kaleessa galgala Iraan Israa'el irratti fudhatteen namoonni 40 ol yoo miidhaman namoonni 2 jala akka ajjeefaman Israa'el beeksiftee jirti. Iraanis gama isheetiin haleellaa guyyaa jimaataa Israa'el irratti raawwateen saayintistoonni niwukilaraa 2 hooggantoonni beekamoon buleeyyii biyyattii fi lammiileen 78 ol yoo ajjeefaman namoonni 320 ol miidhamuudha kan eerti. Yooyyaa akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii Soofuma Raappi bakka jirtanitti nageenyi kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haa qabu jecha viidiyoo har'aa keessatti waraana Iraanii fi Israa'el gidduutti adeemsifamaa jiru odeeffannoo bal'aa isin biraa kan geenyu yoo ta'u hanga dhumaatti wajjin turan affeeraa keenya. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haarawaa taatan subscribe, like, share gochuudhaan nu faana turaa isiniin jecha amma gara qophii keenyaatti ceena. Israa'el haleellaa guyyaa jimaataa raawwateen wiirtii niwukilarii biyyattii fi ajajaa waraanaa Iraan dabalatee namoota 78 ol akka ajjeefaman gabaafameetiin jira. Haleellaa Israa'el kanaan saayintistoonni niwukilaraa fi hoogganaan eegduun warraaqsa Iraan Iran Revolutionary Guard Hussein Salaamin ajjeefamuun ibsameetiin jira. Hoogganaan duraanii dhaabbata anniisaa atomikii Iraan Fereyuudin Abbaasii fi pirezidaantiin Yuunivarsiitii Islaamummaa Asaad Teeraanitti argamu Muhammad Mahadii haleellaa Israa'el kanaan ajjeefamaniiru. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahuun haleellaa Israa'el raawwate niwukilaara Iraan irratti kan xiyyeeffate ta'uu ibsan. Netanyahuun haleellaa Israa'el raawwate handhuura gabbisaa niwukilarii Iraan rukuttee jirti jedhaniitiin jiru. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahuun haleellaa Operation Rising Lion yookaan immoo haleellaa leenca dammaqaa jiru jedhan kanaan Israa'el bakka gabbisa niwukilaraa Iraan guddaa magaalaa Natanaz jedhamutti kan magaalaa guddoo biyyattii Teheraan irraa kiiloomeetira 225 fagaatu rukuttee jirti jedhan. Muummichi ministeeraa Israa'el Netanyahuun lammiileen Israa'el qajeelfama waraanaa hordofuu akka qaban ibsanii jiru. Haaluma kanaan Israa'el haleellaa waraanaa Iraan irratti raawwatte hordofuudhaan imbaasiiwwanii fi qoonsilaawwan ishee idil addunyaatti argaman yeroodhaaf cufuu ibsitee jirti. Kana malees lammiileen Israa'el biyyoota alaa jiraatan of eeggannoo akka godhan ministeerri dhimma alaa Israa'el gabaasa kaleessa galgala baase keessatti ibseetiin jira. Haleellaa Israa'el Iraan irratti raawwatte keessaa harka hin qabu jette Ameerikaan. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoon Ameerikaan haleellaa Israa'el wiirtii niwukilaraa fi ajajaa waraanaa Iraan irratti raawwachuu ishee keessatti hirmaannaa akka hin qabne ibsitee jirti. Ameerikaan haleellaa kana keessatti hin hirmaanne hojiin keenya cimaan humnoota Ameerikaa naannicha jiran eeguudha jedhan Ruubiyoon. Haa ta'u malee haleellaa kaleessa galgala Iraan haloo bahuuf Israa'el irratti raawwatte irratti misaa'iloota Iraan fashaleessuuf Ameerikaan farra misaa'ilaan Israa'el qarqaaruu ishee ministeeronni Ameerikaa biyyattii gurguddoon 2 dubbataniitiin jiru. Ameerikaan Israa'el cinaa akka dhaabbattu humni waraanaa Ameerikaa qarqaarsa akka taasisu eeggamaatiin jira. Gama biraatiin Iraan kaleessa galgala magaalota Israa'el irratti haleellaa misaa'ilaa raawwatte. Tajaajila oduu mootummaa Iraan wabeeffachuun Aljeeziraan akka gabaasetti Iraan kaleessa galgala tarkaanfii haleellaa hamaa jechuun moggaafte Israa'el irratti fudhachuu eegaltee jirti. Israa'el immoo misaa'ilota kanneen fashaleessuuf farra misaa'ilaa Iron Dome jedhamu dhukaasuu ishee ibsitee jirti. Haleellaa Iraan kanaan dhiyeenya naannoo waajjira ittisa Israa'el Tel Aviv jirutti balaan ibiddaa uumamuudha kan ibsame. Iraan misaa'ilota 150 ol gara Tel Avivitti dhukaasuudha kan himamaatiin jiru. Misaa'ilota Iraan kallattiidhaan giddugaleessa Israa'elitti dhukaafteen namoonni 2 jala ajjeefamuu Israa'el beeksiftee jirti. Haleellaa misaa'ilaa Iraan kanaan kanneen ajjeefaman malees yoo xiqqaate namoonni 20 ol miidhamuudha kan gabaafamaatiin jiru. Israa'el namoota 20tu jala miidhame haa jettu malee maddeen odeeffannoo garaagaraa akka ibsanitti haleellaa kana namoota 40 ol akka miidhaan guddaan irra dhaqqabeera gabaafamaatiin kan jiru. Haleellaa kanaan waajjirri ittisa biyyattii guddichi barbadaa'eera jedhan maddeen odeeffannoo garaagaraa. Odeeffannoon toora miidiyaa hawaasaa garaagaraatiin bahaa jiru balaan ibiddaa garaagaraa akkasumas fooqiiwwan hedduun barbadaa'uu agarsiisaatiin jiru. Iraan haleellaa Israa'el irratti raawwachuun dursa ibsa baafteen dhaabbatni mootummoota gamtoomanii walgahii ariifachiisaa waamuu qaba. Israa'el lammiilee nageenyaa manneen jireenyaa baay'ee barbaadeessitee jirti. Kanaaf immoo mirga kan koo sarbitee jirti jechuudhaan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif xalayaa ariifachiisaa erguu ibsitee turte. Haleellaa kaleessa galgala Iraan Israa'el irratti raawwatte irraa ka'uudhaan Israa'el ammas haleellaa akkamii raawwachuu akka dandeessu wanti beekamu tokkollee hin jiru. Iraanis amma booda hin callisuu Israa'elin ni barbadeessa jechaa jirti. Waraanni Iraanii fi Israa'el gidduutti adeemsifamu eegale kun dafee furmaata yoo hin arganne lammiilee baay'ee du'aaf saaxiluu akkasumas rakkoo naannawaa ta'uu danda'a. Kanaaf hatattamaan furmaata argachuu qaba jedhu xiinxaltoonni siyaasaa garaagaraa. Maddi odeeffannoo keenya Aljazeeraa, BBC fi CNN dha. Hanga dhumaatti qophii keenya waan wajjin turtaniif galatoomaa jecha odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf chaanala keenya subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Nageenya addunyaa hundaaf, nageenya ilmaan namaa hundaaf nageenya.